raayyaa ittisa biyyaa jedhamtanii hojiin keenya heeraa fi sirna heerawaa kana tiksuudha jettanii kan ofitti himtan akka jaarmiyaatti akka dhuunfaatti akka ajajaa loltuutti warri ofitti himtanii miidiyaadhaanis baatanii sabatti himtan hojiin keenya heera kana tiksuudhaa fi sirna heerawaa kana tiksuudha warri jettan mooraaliin keessan uummata kana keessaatu madda yaadadha loltuun dargii hamma kana baay'atu hamma kana jabaatu loltuu mekaanaayizdiin hamma naga'u kan injifatame wanta qawwee dhabeef taaktikii waan wallaalee miti uummatatu tufe of keessaa uummatatu tufe gate uummatatu akka hawwaannisaatti nutti ba'ee jedhe mangistuun iyyuu gaafa abdii kutatu uummanni isinitti ba'uudhaaf jedha ituu iddoo sanan ga'in isa uummata ajjeesaa isiniin jedhaa jiru isa ofirraa darbadhaa isin isatti galagalaa isa diinni uummataa malee uummanni isinitti diina ta'uu hin danda'u isinis uummatatti diina ta'uu hin dandeessan keessumatti warri raayyaa ittisa biyyaa jedhamtan hamileen keessan uummata kanadha hamileen ittiin qawwee baattan hamileen ittiin mindaa nyaattan hamileen ittiin biyya tajaajila jettanii dubbattan uummata kanadha uummata kanatti dhukaastanii wanti isin tajaajiltan tokko ittiin biyya lafaa kanarra jiru hamileen qabdan har'a keessan hin ergina ergaa nutti ergitu amma darbitanii dhuunfaadhaan ergaan sun gatii hin qabu sochiitti geeddaramuu qaba hin tokkosnu uummata keenyatti hin dhukaasnu gara jedhamutti geeddaramuu qaba hin ergitu baay'een keessan hin argina warri ajajootaas ergaa nutti ergitu warri loltuun taraanis hin ergitu rakkanneerra uummata keenyatti tokkosuun barbaannottanii hin tokkosnu jedha fuulduratti ba'aati hojiin keessan kanadha waan ta'e isa tokkos isiniin jedhaa jiru isa kokkeessaa qabaa mana hidhaa geessaa malee uummata oromootti wanta tokkostaniif hin qabdan uummanni oromoo dhugaa qaba abbaa dhugaati waan ta'e uummata kanatti hin dhukaasina inni kan biraani akkuma isin argitan qawween keessan injifatameera injifatame qawween keessan maaloodha wanti isin oromiyaa keessatti hojjetin maaltu jira kanaan dura keessumatti raayyaan ittisa biyyaa warra humna addaa jedhamu booddee hin dubbanna waa'ee isaanii wajjin taatanii oromiyaa keessatti wanti isin hin hojjetin maaloodha raayyaan ittisa biyyaadha oromiyaa keessatti wanti hin hojjetamne dirree lolaatti wanta hojjetamu keessa qawweedhaan wanta hojjetamu keessa oromiyaa keessatti wanti hin hojjetamne maayin hin hojjenne hamma yoonaa hundisaayyuu hin hojjenne tokkittiin isaayyuu hin hojjenne Muhammad Aminii kaasee Oromoo ajjeeftanii waraabessa nyaachiftanii Hararee irratti Muhammad Aminii ajjeeftanii dhaabban Wallagga lixaatti Gujiitti iddoo baay'eetti Oromoo ajjeestanii waraabessa nyaachistanii Oromoo manatti deebiseeraa kun hin deebise ijoollee Oromoo akka horiitti mana hidhaatti guurtanii manni hidhaa dhiphannaan mana barumsaatti hiitanii ituu namni ilaalu mana hidhaatti baaftanii ajjeeftaniitu Oromoo manatti deebiseeraa kun hin deebifne wal guurtanii loltuu mekaanaayizdi bobbaaftanii qubsuma Oromoo Gujiitti abiddatti qabsiistanii ganda qotee bulaa gubdaniitu Oromoo afaan qabsiiseeraa kun hin qabsiifne hiriira ba'ee jennaan Oromoon itti dhukaastanii ajjeeftaniitu mana cabsitanii fuutanii dargaggoo warra fuulduratti ajjeeftaniitu jaarsaaf jaartii mana dhaxxanii ilma keessantu daggala seene qawwee fudhatee jettanii qe'ee isaanii irratti balbala isaanii irratti ajjeeftanii dhiiga dhangalaaftanii uummata Oromootti argisiiftanii Oromoo dugda duubatti deebisee kun hundumtuu uummata Oromoo dugda duubatti hin deebifne ituu iji keenya ilaalu ituu iji uummati Oromoo hundumtuu ilaalu hacaaluu ajjeeftanii awwaala isaas salphistanii uummata Oromoo naasisee dugda duubatti deebisee hin taane hooggansa Oromoon qabu hunduma akka diinaatti akka nama biyya hin qabneetti hunda isaanii abaluutuun jedhin hooggantoota kan KFO kan adda bilisummaa Oromoo hunda fuutanii mana hidhaatti itti qolloftanii Oromoon sochii isaa dhiisee hin dhiifne qawweedhaan waan hamma kana waan dandeessan kana hundumaa gootanii Oromoon hin dhiifne taanaan qawween keessan injifatameera jechuudha yoo isin hin galle ta'in isinitti maa jira wanta dirree keessa jiru jechuudha kun isin hin galle taanaan isiniif agatu kana booddees dabaltanii nama jeettanii dabaltanii nama hiitanii injifataa hin jirtan qawween keessan injifatameera yeroo dhiyoottis ija wayyaanee duratti yeroo qawween injifatamu argitanii injifatameera qawween keessan kana booddees injifachuu hin danda'u kanaaf qawwee keessan yoo gatiinuu baasa jettan biddeen keenyatu qawwee kanaa hojii walitti dhaadha yoo jettan isa tajaajila keessan balleessaa jiru nafxanyaa namicha nafxanyaa sirna nafxanyaa gadhaabuudhaaf kan Oromoo lafarraa fixuudhaaf ka'e isa qabaa mana hidhaa galchaati isa seeratti dhiyeessa wanjalanyaan Jawaariinis miti Baqqalaas miti
Abdii Raggaasaas miti yakkamaan Abiy Ahmed namicha nafxanyaa sirna nafxanyaatti mataa kan ta'e yakkamaa lakkoofsa tokkoffaan isa biyya sana keessa yakkamaa kan biraan hin jiru isaa gaditti jira yakkamaan hundumtuu yakkamaan tokkoffaan Abiy Ahmed isa kan qabamee mana hidhaa galee seeratti fuulduratti dhiyaachuu kan qabu Abiy. Kanaaf isarratti xiyyeeffadhaa uummata Oromoo isin injifateera. Ammas dhiisaan jiru uummata Oromoo. Dhiisaan jiru. Uummanni Oromoo har'a miti dur nafxanyaadhaaf jilbeenfatee hin beeku. Ammas jilbeenfachuu hin danda'u uummanni Oromoo. Poolisiin Oromiyaa ija keessan banadhaa. Ija keessan banadhaa. Liyyuu haayilii Oromiyaa jedhamee eenyu akka dhufee Oromoo qe'ee irratti ajjeesaa jiru beektu hundi keessan. Baay'een isaanii Oromoo miti. Yuunifoormii poolisii Oromiyaa uffatanii warri dhufanii qe'ee Oromoo irratti Oromoo ajjeesaa jiranii Oromoo miti. Lafa isaan dhufan beektu. Eessaa akka Abiy guuree fide beektu. Ija keessan banadhaa. Poolisiin Oromiyaadha. Isa dhuunfaadhaan uummata keessan gargaartan yeroo garagaraatti dhaga'ameera sun sadarkaa hooggansaatti ba'uutu irra jiraata. Mul'achuutu irra jiraata. Itu wanti hundumtuu hin manca'in sadarkaa hooggansaatti uummata bira dhaabbachuun keessan gadi ba'ee mul'achuutu irra jiraata jenne. Dhuma irratti ammaa irra deddeebinee kan nus dubbannu ammas garaa bal'ina guddaadhaan qeerroo waamicha keessatti ituu isin hin tuffatin namatti isin lakkaa'ee maqaa keessan kan dhaye ammas kaadireef kaabine warra gandarra jirtan warra aanaarra jirtan. Amma wanti sirna nafxanyaa kana tajaajilaa jirtaniif hin jiraannaadha miti wanti kan biraan jira hin jiraannaadha. Mindaa nyaannaanii hin jireenya jiraannaadha miti jireenyi keessan hin jiru kana booddee. Maaliif kan walitti ba'ee nafxanyaadhaaf uummata Oromooti. Kana gidduu tajaajiltanii jiraachuu hin dandeessan dhume. Biddeenni keessan alaayira isin. Kana booddee ijoollee Oromoo kunoo manni isaanii asii achi jettanii itti agarsiiftanii warra loltuutti agarsiiftanii odeeffannoo dabarsitanii kennite ijoollee Oromoo hiisiftanii biddeenni isin nyaattan hin jiru. Caasaan bulchiinsaa isuma argitan laamsha'eera kana booddee hojii hojjechuu hin danda'u. Hojiin keessan hin jiru biddeenni keessan alaayira mootummaan hin jiru. Kan biyya nam bulcha harkaan qaba jedhee olii gadii kaataa jiru loltuu qawwee baatu qofaadha. Isin hojiin qabdan. Hojiin keessanii akkuma argitan ijoollee Oromoo dabarsanii loltuutti kennuudha. Ijoollee Oromoo ajjeesuu ta'eera hojiin keessan. Hojiin kaadireedhaa kana miti. Kaadireeni waardiyyaa yaadaati silaa malee nama qabee kan loltuutti kennu. Kanaaf biddeenni keessan mootummaa kana bira hin jiru. Kanaaf wanti isin gochuun isin irra jiru tajaajilli keessan dhumeerala. Hin jiru. Isinis ijoolleen keessanis uummata Oromoo wajjiniin warra gumaa hin ta'ina. Tarii waggaan kun carraadhumaa ta'uu danda'a isiniif. Xumurri waggaa kanaa isiniif carraadhumaa ta'uu danda'a. Ijoollee keessan uummata Oromoo keessaa baaftanii warra gumaa hin taasisina. Ofii nyaannee duunallee yoo jettan ijoolleen keessan uummata Oromoo keessa jiraatti. Uummata Oromoo ajjeesiftanii kaatanii ijoolleen keessan bor uummata Oromootii wajjin jiraachuu hin danda'an. Akka horiitti waan har'aa duwwaa yaadinaa waan dhalootaa waan borii waan dhaftaanis yaada. Kanaaf har'a mindaan nyaataa jira jettanii uummata Oromootti hin roorrisina. Tajaajiluuf hin fiigina. Kaazenaan mootummaa keessanii duwwaa ta'eera. Inni kan biraan rakkinni cimaan kanadha. Isin mindaadhaaf foolattu nyaadheen bula jettu kaazenaan sun iyyuu duwwaa ta'eera. Kanaaf kana hunduma yaada keessa galchaati uummata Oromoo bira gora. Warri gama kanaan tajaajiluu danda'a jettan akkuma qeerroo waamicha isaa keessatti isinitti hime keessaan mootummaa kana diiga alaan yeroo uummanni dhiibu akka salphaatti galagalutti. Warri kana danda'u jettan immoo keessaa ba'aa uummatatti makama. Gabaabaatti wanti nu isiniin jechuu barbaannu kanumadha. Qeerroon akkuma waamicha kana waammattan jabaadha, wal jabeessaa, harka wal qabadha. Abdiin uummata keessanii isinumadha. Hojii keessan jabaadhaa itti fufaa. Qarreen isuma jalqabdan sana jabeessaati itti fufaa isiniin jenna. Gidduu kana qaammee tokko kaasee gaafa sochiin karaa ugguruu eegalamu akkuma kana sagantaan garagaraa miidiyaa garagaraa Oromoon qaburraan qophaa'ee yaadi isinii kennamaa yaadanus waan arginu irratti gabaasni isinii dhiyaataa yaannis isinii dhiyaataa jabaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Guyyaa kana numatu qabsaa'ee ofirraa kaasaa numatu qabsaa'ee ofirra dabarsaa jabaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Qophiin keenya har'aa kanumaan xumuramaa. Wanti nuyi irratti haasa'aa turree daawwattoota keenya yaada